Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtuu kabajamtoota fi hordoftoota Oromoo System App hundi keessanuu nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa bakka jirtan hundatti isin akka qabu jecha har'a barumsa haaraa takka isinii qabadhee dhufeetiin jira. Warroonni chaanala kana haaraa taatan subscribe godhaa, mallattoo notification ol kan jedhu irra kaadhaati. Barumsi kun yoo isinitti tole like share godhaa, hiriyoottan keessan biraan gahaa isiniin jedha. Har'a barumsa hedduu namatti tolu tokko isinii qabadhee dhufeetiin jira. Barumsi kun akka isinitti tolu abdii guddaan qaba. Bilbila keessan laayitii isaa yoo qannaftaniyyuu bilbila tokko irratti laayitiin isaa kama ima ifutu jira waan ta'eef laayitiin ifu kun sa'aatii keessan bilbila goroggoruu irratti yoo kan dabarsitan taate bilbila keessan ilaaluu fi tuttuquu irratti sa'a keessan kan dabarsitan yoo taate ija keessan isin miidhuu danda'a waan ta'eef har'a appilikeeshinii ajaa'ibaa tokko qabadhee isinii dhufeetiin jira waan ta'eef appilikeeshinii kana gadi buufatanii pilaastoorii keessan keessaa ni argattu waan ta'eef appilikeeshinii kana daawunloodii godhattaniitiin itti fayyadamuu dandeessu isiniin jedha. Appilikeeshinii kun appilikeeshinii hedduu tokko namatti tolu jechuudha. Appilikeeshinii kana pilaastoorii keessaa seentanii pilaastoorii keessan keessaa ni argattu waan ta'eef appilikeeshinii kana karaa salphaanis homata akka isiniin qaarsineen buufattaniitiin itti fayyadamuu dandeettu waan ta'eef siitingii hedduu baay'ee hin qabu waan ta'eef siitingii irratti sirreeffattan siitingii tokko qofatu jira waan ta'eef aappii kana buusadii itti fayyadama amma isinitti agarsiisa. Gara pilaastoorii keessan keessanii seentu sanaan booda maal jettanii iskiriin daa'ima jettaniitiin sarchi ni gootu, sarchii keessan irratti sarchi ni gootu. Sanaan booda akkatti sarchi erga gootaniin booda akkatti isiniif fidaa jechuudha. Appilikeeshiniin isa kana nama hedduutu daawunloodii godhatee itti fayyadamaa jira jechuudha. Appilikeeshinii kun hedduu isin fayyada, ija keessanillee miidhaa isin irra kan geessu isiniif baraaruu danda'a waan ta'eef appilikeeshinii hedduu tokko namatti tolu jechuudha. Appilikeeshinii kun akkatti ani amma isin install jettanii buufattu ani waan buufadhee jiruuf seenee isinitti agarsiisa. Appilikeeshinii keessan keessa erga akkatti seentaniin booda akkatti isin seensisaa jechuudha. Akkatti erga seentaniin booda maal gootanii jalli kana screen dimer kan jedhu ni jira, off kan taatitu ni jirti, on kan jedhu kanarra ni kaa'attu jechuudha. Sanaan booda akkatti on isa godhuuf yoo deemtan akkatti siitingii isiniif baasa. Open accessibility setting kan jedhu kana ni agarsiistu jedhee yaada. Isa gubbaa si'a tokkoof ni cuqaaftu. Kallattiimaan gara siitingii keessanii isin geessaa jechuudha. Sanaan booda akkatti siitingii keessan gara dhumarraa ol deemtanii screen dimer kan jedhu kun ni argitu jedhee yaada. Isa kana on godhattu jechuudha. Sanaan booda akkuma argitan yoo isa on gootan awutomaatika isin geessaa jechuudha. Akkuma argitan dukkaneesseeraa jechuudha amma bilbila kiyya. Ija kiyya nama miidhuu jechuudha. Dhumarra ta'eetiin akkatti ka'ifu amma dukkaneesseeraa jechuudha. Amma immoo maal gootanii karaarra barbaadan irra kaa'achuu dandeessanii jechuudha. Karaarra isinitti toleera, karaarra isinitti bareedarra filattanii kaa'achuu dandeessu jechuudha. Karaarra hedduu isin tole keessaa filattanii irra kaa'achuu dandeessu jechuudha. Akkatti irra kaa'attaniin booda siitingii keessan keessa seentanii waan barbaadan keessa seentanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Ija keessan isin miidhuu jechuudha. Waan barbaadan yoo laaltanis ta'e yoo itti fayyadamtanis ta'e waan akka ija keessan isin miidhuu jechuudha. Appilikeeshinii hedduu tokko namatti tolu waan ta'eef appilikeeshinii kana buusadii itti fayyadamaa isiniin jedha. Appilikeeshinii kana nama hedduutu buufatee itti fayyadamaa jira waan ta'eef buusadii itti fayyadamaa isiniin jedha. Appilikeeshinii kana guyyaa yoo barbaadan irraa balleessitanii halkan irratti deeffattu jechuudha. Halkan wanta adda addaa yoo laaltan irratti deeffattu jechuudha. Guyyaa isin jalaa dukkaneessa waan ta'eef guyyaa isinitti akkattuu mul'ata waan ta'eef siitingii hedduu qaba. Siitingii kun hedduullee fayyadu kan nu fayyadattan keessa deemtanii irratti sirreeffachuu dandeettu waan ta'eef har'a appilikeeshinii hedduu isin fayyadu tokko kana isinii qabadhee dhufe waan ta'eef appilikeeshinii kana buusatii itti fayyadamaa isiniin jedha. Amma barumsa keenya xumurreetiin jira waan ta'eef appilikeeshinii kana ammuma seenatii itti fayyadamaa, buusatii itti fayyadamaa isiniin jedha. Ija keessan uf baraaraa isiniin jedha. Appilikeeshinii kun ija keessan isiniif baraaruu danda'a waan ta'eef appilikeeshinii kana buusatii itti fayyadamaa isiniin jedha. Amma barumsa keenya xumurree jirra waan ta'eef hanga barumsa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha. Akkasumas warroonni gara chaanaala keenya haaraa dhuftan subscribe godhaatii, mallattoo notification ol kan jedhu kaadhaatiin hordofaa isiniin jedha. Like share godhaatii hiriyoottan keessan biraan gahaa isiniin jedha. Hanga barumsa dhufu walitti deebinutti turtii gaarii.